Erga jedheeti waajii erga jedhani lubbuu waajidhaa naaf hidhama jechuu barbaadde. Dhaggeeffadhu. So du'ee owwaalamee kan inni ittiin jiru lubbuudhumaan owwaalamee jira. Fooniin owwaalamee jira erga ta'eeti. Foon saasa du'aa irratti nageenya waamtu hin jedhu. So owwaalamee jiru reeffa irratti. Hundaafuu kadhanna foon isaaniillee Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Foon isaaniillee Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Wajjin kaamee dhaggeeffadhu kaa. Bismillah. Wajjin mee dhaggeeffadhe. Hundaafiyyuu kadhanna Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam wagguu jennu ruuhii fi foon addaan hin baafnu. Waggu Farhaan illee jennu Farhaan illee lubbuu isaa mee lubbuun isaadha Riyaadhaa dhuftu Jiddaa dhuftu foon isaadha Jiraadhaa taa'u hin jedhamu. Farhaan lubbuu fi foon illee walumatti garagara addaan qoodamee lubbuu foon garagara maalidha kun isaa qooda akkamiiti isaa jidduu kana dhufee faashinni akkana dabalataan ammas ammoo awwal wagguu jedhamu fooni lubbuun jedhamu awwal maal jedhama awwal jedhama lubbuun isaallee foon isaallee walumatti qaba awwal jedhama. Nabiyyi Muhammad wagguu jennu foon isaa lafeen isaa lubbuun isaa dhiigni isaa sigalte qeensi isaa rifeensi isaa kanneen hundi isaa tuyyuu atama keessa jirtu bakki qeensi jannata jira jedhu bakka maaliin jira jedhu kakkanaa miti akkaataa itti gaafatan sigalte Nabi Muhammad alayhi wasallam jannata jiran erga jedhe lubbuun isaaniillee foon isaaniillee wanni hundi isaanii jannata jira Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Wale si dhaggeeffadhe awwal galatoomi. So Nabi Muhammad du'eera erga ta'e lubbuun isaas foonni isaas tokkuma erga ta'eeti lubbuudha moo fooniin du'an erga? Abbo du'a jechuun yoo addaan hin beektu ati du'a jechuun lubbuu fi foon addaan bahu jechuudha. Lafee fi foonii fi lafee foon immoo ruuhiin du'an hin jedhan namni. Ruuhiin hin duutu foon illee kophaatti hin duutu. Du'a jechuun mee du'a siif sana dhaggeeffadhu. Du'a jechuun lubbuu fi foon addaan bahudha. Yookaan ammoo qaamni kan keetii fi ruuhiin addaan bahu. Firaaqu ruuhi lil jasad jedhama. Ruuhiin foon kan kee lafee wanna qaama kan kee keessa bahutu du'a jedhama. Nabi Muhammad qaamni isaaniitiif ruuhiin isaanii addaan baatee jirti. Baateetiin jirti. Laakiin ruuhiin isaanii eessa jirti? Jannata jirti. Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam ruuhiin akka dursitee jannata seentu akka ruuhiin jannata seentu dura dubbatanii jiran dura siimee jira. Warri amane guutuun Nabi Muhammad hin qofaa miti. Nabi Muhammad ammoo erga jannata seenan jedhame ruuhiin isaaniillee qaamni isaaniillee yeroo isaa eeggatetti jannatan seena. Jibriiliyyu alayhi salam maal jedheen gaaf duraadha. An jannata seena jennaan Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam osoo jiran haga duututti jannatan seentu jedhan. Eega duuta hin jeen seentaa jechuudha. Sigalte ruuhi isaaniitu seene Nabiyyi Muhammad alayhi salatu wasalam jalqaba. Erga sanii foon illee guyyaa isaa eeggate. Tole ishi amma Nabi Muhammad akkuma siree jechaa jirtu irra deebite lubbuun isaas foonni isaas jannata kee jiru jechaa jirta miti? Akkasii jedhe Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam foon isaaniillee ruuhi isaaniillee wanni hundi isaanii jannata seenanii siin jedhe. Amma dammoo eessa ruuhi isaaniitu gubbatti ol ba'a. Foon isaanii lafarra jira. Guyyaa foon kaafamu san ammoo guyyaa foon kaafamee ruuhi itti deeffamtu ammoo hunduma isaaniitiin Nabi Muhammad alayhi wasallam jannata seenan. Foon Nabi Muhammad foonis lubbuun jannata kee jiran jennee atamu. Jannata seenanii siin jedhe. Afaan Oromoodhaan hubattu moo jannata seenanii siin jedhe. Afaan Oromoo yoo hubannee maal goona sa atama garana sii deebi ayyee. Mee kana gara sii deebi. No awwal. Mee gara sii deebi akka waan jenne. Gaafi gaafadhame. Gaafi si gaafadha kana eega sii deebiseeti. Awwal yaada kee gaafadha akka muddamne yeroo takka akka muddamne yeroo takka. Sekendi shan duwwaa yaada kee wal deema wal. Yeroo takka. Eeyo akka muddamneef siin jechuu kiyya. Yesuus Kiristoos gaafa wannaadhaan jedhu jechuudha gaafa hatticha namticha hattuudhaati an ammaa jalqabee jannata keessa wajjin taa'aa gaafa jedhuun maal isaatiin jannata keessa seene Yesuus? Anaa nyaatoo wal keenya amma gaaffii deebisuu dadhabdee anaan gaaffii dadhabne si deebisaa turre barsiistu dubbisaa turre ijaan argaatiin turte amma kasiin jedhe waajii isa kana deebisa iyyee isa kana deebisama. Awwal mee dhaggeeffadhu waan asi gaafadhu yaada kee wal duraa dhee awwal. Ni kolbisiisaa meemanni kun. Dhuguma na kolfalchiise yaada sirkaa wal akkamitti wal dhee awwal. Akkasiin jedhe isa kana si deebisaa turre situu walii gadi rabbashamaa ture malee si deebisaa ture bareechine amma akkasiin jedhe Yesuus Kiristoos namticha hattuu wajjin an ammaa jalqabee jannata keessa wajjin taa'aa gaafa jedhe hattuu wajjin rarraafame isa wajjin jechuudha. Luqaas boqonna 23:43 kan jiru sun maaliin jannata wajjin seene Yesuus namticha san? Wayyaa wal keenya garaana nyaatte dhugaa dubbachuu yoo ta'e. Gaafi wal fakkaataadha maal garaa si nyaadha situ garaa nama nyaata malee. Dhugaa garaana nyaatte maaf garaana nyaatte lubbuun Muhammad. Maal garaa si nyaadha saati situ garaa nama nyaata malee maaliin jannata seene Yesuus isa wajjin. Dhugaa garaana nyaatte awwal maaf garaana nyaatte beektaa? Ela Muhammad foonni isaa garaa nyaatte malee maal garaa nyaadha saati akkasiin jedhe Yesuus Kiristoos
Foon isaadha lafarra jira. Maaliin jannata si wajjin jannata seena maal jedheen? Waajib bakka nu gadhiisi. Beekumsaan qabdootee bakka nu gadhiisi bilis. Dubbii gabaabaa. Balaachoo abbaan manaa na keessummeessaa jiran ni naa buusu jechuun abbaa manaa osoo hin taane inni si salachaane waan si ajabu nuti si salachee malee abbaan manaa si salachaane si galee nuti si salachee. Beekumsaan qabu kan sii deebee lubbuu fi qaamni du'a wal faana jettee nama haasa'uudhaati. Akkamitti si faana haasa'uudhaaf? An akkasin jenne sheeka keessa akka jechaa Waaje si jechuun ko lubbuu Muhammadii fi nafsiin isaa du'eera miti jettee kan nama falmaa jirudha. Akkamitti si faana haasa'e? Ani ko Akkasii dheensi gaafa sarraasi kenni kaasii jireera. Nama biraa bakka Waaje attaakii dhuunfaatti kan deemte kootu mee dubbanna dhiifama naa godhite. Mee Balaachoo jechuun warri kiristaanota maqaa badaa ta'e warri kiristaanota badii keessa jiraataa jiru jechuudha amma warra achi geeran. Deebinaa deebisi. Maqaa kee waan maqaa keetti na gaafatte. Balaachoo jechuun akka arrabaatti fudhataa waan taateef. No akka arrabaatti fudhanne maal beektaa? Ati asallamte. Balaachoon ilaali kaakifadha anaaf Balaachoon nama jechuudha. Iyyasuusin caala bakka na biratti qabu anaaf. Abbaa koo waan ta'eef jechuudha. Maaliif jennaan Rabbii subhaanahu wa ta'ala haqa isaatti aansee haaqaadhaaf abbaa waan jedheef Iyyasuusin caala bakka na biratti qaba Balaachoon. Kanaafuu amma Yesuus bakka na biraan qabu amma Balaachoo bakka na biraan qabu. Saniifuu maal goota? Waa'ee maqaa dhiisiti gaaffii gaafatamte deebisi tole. Ati immoo dhugaa dubbachuuf rifeensi kee amma qooda iddoo allaa keef nabiyyiin kee qooda na biratti qaba rifeensa kee qooda na biratti qaba. Ayyee kanaafuu atamma silumaayyuu maal beekta? Ati silumaayyuu baalageerra baalagummaarraa dhalachuu. Baalageeni si awwal. Baalageeni si. Waaji maamna sodaata gaafa nufu maaf arraba jammartaati? No situ addeggata. Situ sodaataa dabar gaafa nufu arraba jammarta bar. Walii kabajaan inni taasaa jira yoo wal miidhagina. Waliin haasofte meenaan haasofte nagaa. Waaji dhugumaati amala hin jijjiiramne yeroo kamiyyuu akkanuma waggaa 3 guutuu akkanuma si badatina. Daa'imummaa keessan baatu umrii kan kee. Amma ofii kan keetiin dhayitee Balaachoo jetta. Balaachoo jechuun abbaadha. Abbaadhaan si dhayaamu hin qabu. Baay'iluu jedhiin. Baay'iluu jedha. Waaji abbaadhaan alhamdulillah. Ilma abbaa qabu Yesuus miti. Abbaan qabaan Yesuus miti an. Dabalataan ammas ammoo. Wannan siin jedhe waaji yeroo takka dhageeffatu yeroo takka dhiifamu hojjee. Akkin siin jedhe yeroo hunda sina garuu daa'imummaa keessan baatu. Umrii kan kee. Amma fakkeenya Farhaan ani abbaan kiyya yoo jedheetiin dubbateetiin jedhe atammoo Allah bira dhayitee yookaan nabiyyiin Muhammad alayhi wasallam bira dhayitu malee siif hin ta'u. Kadeessas akkasuma yeroo hunda akkasuma. Mee waan kana keessaa baheeti xiqqoo sidha guddadhuuti xiqqoo sidha ol guddadhu nama waa haasa'u ta'i nama mari'atu ta'i nama amala gaarii ta'i mul'adhume nama haasawa tolu nama dubbii tolu nama waa dubbateetiin tolu irraa ta'i miti xiqqoo sidha. Bara si wajjin dubbatanii si wajjin dubbatan waca si dhiisani na sodaatanii akkummaan si godhan si wajjin amma nama isaa ibidda dhale taane si galte bakki suufillee dhalte bakki suufi baktiidhaa jedhan dhiisuuf dhaltiidhaa jedhe saa ibidda dhale beekte eenyu kana saa ibidda dhale bar arraabuudhaaf nama gubaa dhiisuudhaaf dhala akka godhan hin qaban si wajjin rakkachuu jira. Mee xiqqoo siidha nama ta'eeti xiqqoo si nama waa dubbatu nama waa hubatu nama waa beekaa wanna jedhu waca kana keessaa bahee wama kanneen keessaa bahee xiqqoo siidha arraba kana keessaa bahee anamoo waan biraa sin arrabsine waan tokko siin dubbanne si uta jedhee si wajjin haasu ogguu si gaafadhu garaa nama nyaata maalii goota awwal na arrabsine siin hin jedhu na arrabsine dhaggeeffachaan oole galatoomi yaada kee hundaa fi ani garuu tasuma dagadhee garbicharraa gorsan ani ilma waan ta'eef lammaffaa kan jeeqaa ture si miti. Yesuus Kiristoos gabricha Waaqayyooti miti maal obboleessa keenya ka Yesuus Kiristoos gabricha Waaqayyooti miti. Awwal second yooti miti ka Yesuus waa gabricha Waaqayyooti miti siin jedhe amma sitti garsiisa Yesuus Kiristoos akka gabricha Waaqayyoo ta'e. Mereggifadha awwal keenya. Yesuus gabricha Waaqayyooti miti jedhe gabrarraa waan godhadhu jette ani gabricha Rabbiiti ittiin boonalleedhaaf ittiin boona. Yesuus Kiristoos gabricha Waaqaati moo gabricha Waaqaati miti? Ittiin amanuu gaafa hin arrabsu anis deebii isin ilaachuun qaba ejjennoo kooti kun kan keessa hin turre. Tayyib dhiisa kaa'u safaraan. Yesuus Kiristoos gabricha Waaqayyooti moo miti?
karaan itti naamusa godhe inni haa baratu gattaa'e namummaatti gabriitti deebi'ee Safaraan indis ani kasin jedhe kan dhageeffatu. Yesuus Kiristoos gabricha Waaqayyooti moo miti? awwal Anatti banaa. warra akkattina dara Gabroota irraa waan fudhadhu akka jette san Yesuus irraa akkamitti akka fudhatte silaalami. Yesuus Kiristoos gabricha Waaqayyoodha akka ta'e dubbata macaafni. isa jitti rakkatiniiti. Koi. Yesuus Kiristoos akka gabricha Waaqayyoodha ta'e amma tana agarsiisa xiqqoosi dubbisteen beektu natti fakkaata. Watti rakkatin. Maalitti rakkanne miti koi gabricharraa gorsan fudhadhu jette Yesuus irraan fudhadhu jechuudha. Sirraa gorsan fudhadhu takkuma ilmummaan arganne. Yesuus Kiristoos gabricha Waaqayyooti miti isaa? Takkuma ilmummaan arganneeti. Yesuus Kiristoos gabricha Waaqayyooti miti siin jedhe. Yesuus Kiristoos. Mee dubbisi shoggo basii kome. Hayye. Anas si dubbisa okay. Hayye. Mee dubbisi. Anas si dubbisa. Yesuus Kiristoos irraan fudhadhu jechuu jirta bara. Yesuus Kiristoos irraa hin fudhadhu jettee bara. Afaan baafatte. Alo raajisaas boqonnaa 42 daqiiqa. Gaafgaafi waa'ee maammeeti yoo tarramoo Yesuus jette shoggo basii ko deem. Deem. Gaafa jaloo laattu argattanii ko waan Nabii Muhammad ta'e. Gaafa nu argitan waa'ee Yesuus Kiristoos ta'e. Dubbisi. Asiin jedhan. Asitti Waaqayyo itti fufee kunoo gabrichi koo inni ani ol qabu inni ani fo'adha inni ani jaaladhu isa kana kan jedhe. Gabricha koo inni jedhuun kun eenyudha? Nabii Muhammad hin jenneeti gaaf tokko teessee barsiiftu kette. Tayyib ati eenyu jettaan? Nabii Muhammad hin jenneeti. Ati eenyu jettaan ani ka jedhee miti. Baay'ee gaarii. Kun eenyudha ka jedhuu fi dhaggeeffadhu siin ibsa. Eenyudha kun? Miitu irraan gaafate siin ibsaati. Galatu itti fuftee amma lakkoofsa 11tti kaa dubbistu arguu dandeessa eenyu akka inni ta'e. Kuni eenyu dharee naaf himkaate afaan gabaabaadhaan naami gabricha koo kan inni Waaqayyo jedheen kun eenyu? Dhaggeeffadhu kuni macaafa raajii Isaayaas keessatti waa'ee Yesuus Kiristoos Proofetii yookiin raajii dubbatame. Isa inni gad of deebisee. Gabricha koo kan inni jedheen kun eenyudha? Maatiin dhalatudha. Filippisius boqonnaa 2 lakkoofsa 5 Gabricha ka jedhen ani kana sin gaafanne ka dhalatudha. Gabrichi kun eenyudha sin jedhe? Gad of deebisee hojjetaa ta'e. Gabrichi kun eenyu waaji? Gabrichi kun eenyu? Kiristoostu gad of deebisee bifa ani gad deebisuu fi ol kuufkuun sin gaafanne. Gabrichi kun eenyu? Yesuustu macaafa raajii Isaayaas waa'ee isaatiif dubbate. Gabrichi kun eenyu sin jedhe? Garbummaatti dhalateedha. Kiristoostu gad of deebisee garbummaa fudhatee. Ani waan gad deebisuu sittiin dubbanne. Tayyib. Gabrichi kun eenyudha? Gabrichi kun. Dhaggeeffadhu siin ibsa. Na dhaggeeffadhu kaa? Siin ibsa dhaggeeffadhu. Inni dhaggeeffadha naaf himi kaa ebaluudha naan jedhi malee. Dhaggeeffadhu anaa si deebisuu hin danda'u ni jiinna jala. Dhaggeeffadhu. Gobos. Ilaal. Si dhaggeeffadhaa ta'e ayyee na dubbata. Raajii waa'ee Yesuus Kiristoosii fi barreessa. Isanni bifa garbummaa fudhatee anaaf ilmummaa naa kennee wangeelii Yohaannis boqonnaa 1:12 irratti amma isa simataniif ijoollee Waaqayyoo akka jedhamaniif aboo isaaniif kenne. Isatu bifa garbummaa kabiraati sun. Gabrichi kun eenyudha walii galatti? Gabrichi kun eenyu? Gabricha koo ka Waaqayyoo jedhee. Ani birmadummaa argadhe. Sababii Kiristoosiif. Eenyudha inni kun sin jedhe Gabrichi sin jedhe bar. Bifa garbummaatiin dhalate anaan birmadduu gochuuf. Si birmaduu godhu Gabrichi eenyudha? Gabricha kan inni jedheen kun. Sitti maa jira? Yesuus Kiristoostu bifa garbummaatiin dhalatee anaan birmadduu na godhe. Ani dhalatee siin jedhe maali Waaqayyo ka Gabricha koo jedhe eenyudha siin jedhe bar. Raajii waa Yesuus Kiristoosiif dubbatamee sanni maqaa dubbachuu saalfattaman. Dhalate. Maal ta'e namichi? Sitti maa jira miti? Gabrichi eenyudha re? Gabrichi koo ka Waaqayyo jedheen eenyudha re? Waa'ee Yesuus Kiristoosiif Isaayaas waa'ee isaa barreessee inni bifa garbummaatiin dhalatee namummaadhaan argame ani immoo birmadduu ba'ee. Waa'ee Yesuus erga dubbatame Gabricha koo kan inni jedheen kuni Yesuusii jechuudha walii galatti. Isatu iyya bifa garbummaatiin dhalatee an birmadduu ta'e. Amma du'aan tokkummaa ta'edha macaafa. Bifa gabraatiin jira ilaal. Gabricha koo jedha kanaafuu ati Gabricharraan fudhattu hin fudhadhu erga jette Yesuus irraa akkami fudhattee Gabricharraa. Yerootti Yesuusii ergamoota gadi ta'eyyuu jira sababii koof jedhe araan birmadduu na baasuuf. Gabricharraa akkami fudhattee gorsa? Gabricharraan fudhadhuu naan jettee bara si gorsee jenna. Ani ilmummaa argadhe. Gabricharraa akkami fudhattee Yesuusiyyuu gabraati kuno. Abbaa isaatiif hojjetaa ta'ee mul'ate bifa garbummaa fudhatee dhalate ani immoo birmadduun ta'e karaasaa. Akkami Gabricharraa fudhattee siin jedhee bara Gabricharraa akkami fudhattee? Inni gad of deebisee ilma Waaqayyootu namummaadhaan bifa garbummaatti dhalate ani immoo birmadduu ta'e. Ati immoo mayyuu garba. Eessatti u gad deebisa iyyee naa kennama ragaa. Filippisius boqonnaa 2 lakkoofsa 5-7 dubbisi. Lagi Filippisius. Ergaa Filippisius boqonnaa 2 lakkoofsa 5 amma lakkoofsa 9 dubbisi. Dafi. Hai Filippisius ibanaami. Filippisius boqonnaa 2 lakkoofsa 9 lakkoofsa 5 hanga 9 dubbisi. Haya. Filippisius da ini dubbifna ya jama. Dhaggeeffadha Filippisius da itiin dubbifna Filippisius. What Filippisius? Ya. Okay.
بقولنا لا أيه سيرت لا يا جماعة بسم الله تركي أبو جرا تركي كي عندك أمامي كيسان تيجان كودين بيوغارو جتلا Kukuta sagalee xiqqoon أنت جدا بيتني كون سي أيوة أنا كان قدسا اتنا دبرسا وسنجلا جتلا كون انجرو تركي إنك أبو جرا مي سامي سفرا وانا بنيت الفام خيافة بنيت الفام واجي يسوس bakka ammaa dubbisi. Bakka ammaa bani dubbisi. Koy agefado Yesus Kristos akka Abdul te beita Bakka ammaa bani dubbisi. Yesus Kristos akka Abdul te beita Dabartee Filippisius boqonnaa lama lakkoofsa shanii akkasitti. sana wal faana tufi ani gaabbi wasi gaafate Yesus Kristos akka wangeela keessatti Abdul jedhame beita Bakka ammaa dubbisi. Yesus Kristos akka Abdul jedhame beita wangeela keessatti jeekini awwal nafana dubbata sana miti sifana dubbata raani sana ustaas faana tumure bakka ammaa dubbisi erga siyaasofna bakka ammaa dubbisi. la isa awwal faana tumure an gaaffi si gaafate Kanaafuu cal jedhi. wangeela keessatti Cal jedhi. Abdul ka jedhame Cal jedhi. Abdul jedhame ramon jedhamne Cal jedhi awwal ijji nanaasaa jedhi. jedhame ramon jedhamne Yesus Bakka ammaa wangeela dubbisi. Bakka ammaa dubbisi. Yesus Kristos Abdul jedhame ramon jedhamne Baraan nun jeekiniiti bakka ammaa dubbisi. jedhame ramon jedhamne Abdul Bakka ammaa dubbisi. Bakka ammaa dubbisi foto irraa dirrisiin afaanuma kana Abdul jedhame ramon jedhamne Bakka ammaa dubbisi nun jeekini ati ijoolleedhaan jedhu. dubbisu ana faana miti awwal faana dhaana Awwal deebi'eera. Awwal dubbisi. Abdul jedhame mon jedhamne Awwal dubbisi. kan godhaa deebisa awwalii torki rakkisaa jira Kunoo dhagaamaa. ramon jedhamne sagaleen kiyyan jira sagaleen kiyyan jira jamaa Jiree sagaleen kee walitti godhu. Jeeki baraan. ayye sagaleen kiyya yoo jiraate ama osafaraan jiduudhaan isin kutame aywa hayye tole indu bisa Filippisius boqonnaa lama lakkoosa shan irraa si dubbisan Boqonnaa lama lakkoofsa shaniitii amma lakkoofsa sagalii dubbisi. Amma lakkoofsa eenyu muti godha osafarhaaniin ofii muti godhatani sagaleen dhiifama wanna natti dhagamutti hin jiru beektanii turkiin wanna jechaa deeman jiru okay tamam hayye boqonnaa lama lakkoosa shan irraa kaasii dubbisan jedhe yaada isa gara Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa jedhe inni bifa yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa jedhe inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii hafanitti hin lakkoofne jedha. Okay. Inni ulfina sana gadi dhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhee bifa gabrummaan fudhatee fakkaatti namummaatiin dhalatee waan hundumaanis nama ta'e argamee jedha. Boom itti fufi. Buum jedhemi ama jabaadha wanni kun bakki kun buumii qabaami. Itti fufi dubbisii siin jedhe. La itti fufuun dura kaasuuta suutaan dimanii maal? Suuta suutaan dubbisanii. Dubbisa bala lakkoofsa godhanii. Dhageeffadhu ka maal tokkoon dubbisa deemna hundi isaatu sii dubbisa. Tamam. Inni ulfina sana gadi dhiiseedha. Itti amantaa isa kana Yesuus gadi dhiiseera jettee? Ulfinicha gadi dhiise eeyyan ulfina sana gadi dhiise gadi dhiise wangelee waanis boqonnaa 17 Bum. Eega gadi dhiise maal ati waaqa jettaarree gadi dhiise. Yeroo inni gadi dhiise sana eenyutu waa bulchaatiin ture? Itti fufi dubbisi. Ulfina waaqayyummaa dhiise malee waaqayyummaa hin dhiifne. Ulfina sana gadi dhiise. Ulfina waaqayyummaa. Maalidha ulfinni waaqayyummaatiif waaqayyummaan? Itti fufi dubbisi. Itti fufatiin kolfinni nusitti kolfaa irraa. Itti fufat. Ulfinna waaqayyummaa dhiise malee waaqummaa dhiifne. Maalidha waaqayyummaa fi namuu waaqummaan maalidha? Ulfinni waaqayyummaatiif namummaa waaqummaan. Maaliin kennamus dhiifamus garuu ulfina sana gadi dhiise gadi of deebisee jedha. Itti fufat. Ulfinni kamiin? Ulfinni sun kami? Ulfina sabbaasaa ijoollee isa qixxeessu. Ulfina waaqayyummaa. Sati qabaachuu dandeenya. Isa gadhiisee jira. Yesuus Kiristoos isa gadhiisee jira. Yeroo gara biyya lafaan ergamoota gadi dhiisee jedha. Itti fufii dubbisatti. Yesuus gadhiisee jira siin jedhe. Gabaabsinaaf. Itti fufii dubbisii siin jedhe. Itti fufii si dubbisa. Waadaa si galee jira. Yesuus gadhiisee jira siin jedhe. Ulfina sana gadi dhiisee gara biyya lafaa dhufe gadi of deebisee bifa garbummaa. Gadi dhiisee dhufee jira. Akkuma macaafni jedhu kana gadi dhiisee dhufee jira. Ulfinicha gadi dhiise garuu waaqayyummaan dhiifne gadi of deebise. Itti fufi. Akka waaqa keessanii miri bari waaqni keenya humna guutuu qaban barbaade gochuuf. Itti fufi kan keessan iddoo tokko ta'a. Itti fufi dubbisi hin jeeqina faraan hin jeeqinatti. Faraan hin jeeqina. Itti fufi dubbisa. Faraan itti fufa qabaame yoo ta'e turkiin kiyya qabaa jiran. Okay. Waan hundumaan nama ta'e argamee jedha waan hundumaan.
bifa gabaabaan fudhate fakkaatti namummaatiin dhalate waan hundumaanis namatee argame inni gaduuf deebisee hamma du'aatti amma fannifamee duutti iyyuu abboomamaa ta'ee jedha. Abboomamaa ta'eemi? Abboomamaa ta'ee jedha. Tayyib tamaam. Abboomamaa ta'e dhageeffadhaa yaa jamaa keenya gadi dhiise jenne. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaarra caalchisee guddaa ol isa qabee jedha. Waaqayyo isa kamtu ol isa qabe? Galatoom. Sababii Kiristoos abbumamee nama foonii ta'ee bifa garbummaa dulficha gadhiisee dhufee argameef dhalateef abbaan maal isa godhe sababni isaa abbumameef. Abbaan hin jedhu Waaqayyo jedha. Waaqayyo jedha. Ila kun argu jirtaan Waaqayyo isa kami? Ilma isa gara biyya lafaatti erge. Isaaniif ijaan arguu hin dandeenyu. Waaqayyo isa kami? Waaqayyo isa kami? Waaqayyo hundumaa caalchisee ol isa qabe jedha. Waaqa isa abbaa jedhamu isa duudaan taane sana. Abbaan jedhu asitti Waaqayyo jedha. So abbaa dandeeyye. Isa ilma isaa gara biyya lafaatti erge ilmi akkuma isaa abbaan jedhu Waaqayyo jedha. Waaqayyo lamatu jira moo? Isa abbaa tokkuma qabna nu akka keessan. Tayyib tokkicha kaminiree? Isa ilma isaa gara biyya lafaatti erge ilmi isaa tokkichummaa waaqayyummaa qabu. Waaqayyo tokkicha ergatee Waaqayyo tokkicha ergatee tokkicha santu hundumaa ol caalchisee ol isa qabee jedha. Sirriidha abbaa isaatu ilma isaa sababni isaaf abboomame. Abbaan jedhu asitti Waaqayyo jedha malee abbaan jedhu jecha abbaa jedhu fayyadamne asitti. Abbaa ta'uu qabna kanuti. Waaqa abbaan taane hin qabu. Waaqa abbaa ergataa maal asitti abbaan jedhu jecha Waaqayyo jecha abbaa jedhu fayyadamne asitti jecha Waaqayyo jedhu qaba. Fayyadamu hadhiis iyyuu malee Waaqayyo abbaa ta'uu isaa amannanti. Waaqa abbaan taane. Ade isaa fuuteetiin akkas jettere waaqa abbaa jettee ergaa isaa fuuteetti goote. Abbaatu hundarra caalcha isa qabe yeroo jedhu isa ilma isaa gara abbaan hin jedhu Waaqayyo jedha elo kunoo jecha kana dubbisaa jirtaami Waaqayyo jedha. Waaqayyo guddaa isa ol qabe jedha malee abbaan jedhu. Waaqni abbaan taane nu biratti waaqni tolfamaadha. Barani kasi waaqni hundi isaa to'adhaasa. Waaqni kan keessanii abbaa ta'uu danda'u aboo isaan qabu waan ta'eef to'adha warraan qabaate. Suuraa jaadhibaaf tokko dhufuu. Keessanuma baana abbaadhaa kan kee waaqni tokkichi qabdu abbama. Nuuf Waaqayyo abbaadha ilma isaas abbaan waaqa biraa qabda isa malee waaqa kana malee ka biraa qabda. Ana waaqa waaqessu lama qabu. Waaqa ilma isaa gara biyya lafaatti erge nama. Tayyib kunoo echi ol qabame kunoo isa kaminire guddaa ol isa qabee jedha inni ol qabame ol isa kaminire. Inni ol qabame Kiristoos nama ta'e dhalate bifa garbummaatiin dhalate. Kunoo kamini Waaqayyo kaminire. Isa ilma isaa gara biyya lafaatti erge sana ilmi wajjin tokko. Waaqayyo lama qabdaati. Kun Waaqayyoon kun kami kun ammoo ka ol isa qabame kun kamini. Abbaa fi ilma asitti haasaa jirra. Abbaatu ilma isaa ol isa qabe sababiin gad of deebiseef. Maal jechuudha isa Waaqayyo lama jira Waaqayyo jechee jiru fayyadama sitti. Amma sirra deebisitti waaqa lama hin qabnu noo. Macaafa keetti waaqa lama. Waaqayyo tokkicha santu kan ol qabe. Ilma isaa ol qabe ilma isaa sababii gad of deebiseef Kiristoos Yesuusiin. Ilma hin jedhu asitti kanaafis Waaqayyo waan hundumaa caalchisee guddaa ol isa qaja. Maal jettaa sagaleen keenatti? Waaqayyo tol qabee jedha. Waaqayyo tol qabee jedha. Waaqayyo si asitti abbaa jechee jedhu fayyadamu. Waaqayyo tol qabee jedha. Waaqayyo lama qaba jettee Waaqayyo lama qabaa naan jedhu. Lakkanoo siin hin jedhu waaqa lama hin qabnu noo. Okay, Waaqayyo kun kaminni kun ka ol qabame wayitsa kam. Amma sirra deebi'ee si deebisa sirfaffaana gaafa deebi'ee si deebisa dhaggeeffadhu. Kiristoos Yesuus yeroo bifa namummaatiin dhalatu abbaan ilma isaa kana sababni isaaf abboomeef hundumaarra caalchisee olila qabee jedha. Abbaan hin jedhu waajii dhiifama wajjin. Abbaan jedhu waajii dhiifama wajjin. Waaqayyo jedha. Jecha Waaqayyo jedhu fayyada. Waaqa isaa abbaa ta'e ilma isaa ol qabe. Waaqa abbaa ta'e jedhu. Waaqni abbaan taane nu biratti tolfamaadhaa siin jedhe. Neetworkiin keessa jijjitaa jira. Yeedhaa si yaala. Neetworkiin jijjitaa jira. Deebi'uu faasini. Yoo neetworkiin kee jijjitaa jiraate siin altu qabena fakkaata. Ayyee bakkuma amma jirtan irraa itti fufnaa. Waajee. Inna keessa. Si jira soo fedhiin qabati baalageedha. Na waliin haasee rakkoon qaba bishir. Dhugaa addaggeedha si jira soo fedhiin. Nafaan maa aarta maalli kun. Baay'ee addaggeedha. Baay'ee addaggeedha. Faraa walii jinaa soo wayya dhuguma. Biisi namaan haasee. No dhugaa. Idduma ammaatti na waliin haasee bakka ishi. Baay'ee addaggeedha. Ishi sumaaf addagge haa ta'u nan sirreeffadha rakkoon. Baay'ee si tuffadha. Isa dhuguma baay'ee si tuffadha. Bagana tuffatte ishi naan haasee maa. Rakkoon qabu. Yahudoonni Yesuusin hin tuffatu ture miti Yesuus garuu. Nama tuffatamaadha. Naanaasee bakka rakkoo. Nama tuffatamaadhaati. Maal ta'a Yesuusu tuffatameera maal ta'a Ariyoon tuffatame anis naanaasee. Inni naaf jedhee bari reebame hin kabalame ati garuu na biratti tuffatamaa faayidaan qabu. Anis jedheen tuffatame barsuma barsiisuu seedeen tuffatamaa jira malee. Ofii kee kun fayyine ofii kee kun baranne maal barsiistu ofii kee kun fayyine. Nama du'aatu nama du'aatu keessa nama barsiisa. Isuma amma fidde sanarraati na waliin haasee please. Kan kee irraa maan haasoftu maa sodaattate kan kee? Bakka amma irratti dhaabdanii xumurra sila bakka ustaan dhaabe malee naan jedhe. Ijjinaa ta'uu fedhiin qabuun jedhe kan korra faayidaan qabdutti.
Galatoo bakka nama biraa faana dubbata akkaati naasofne nan beeka duruu wayyee. Tokkoffaa baalagummaa qabdaa lammaffaa kitaaban dubbistu beekumsa hin qabdu. Isa dhugumaas Ishi galatoomi galatoomi. Kanaafuu ishi maalumaaf wanti siin jedhu ani wanti duruu akka wanna sitti himuu fi adaraa kee baradhu. Barumsi nama qabu malee dhugaa dubbachuu faraanatu baradhu. Barumsa si barbaada ofiituun baradhina erga barattee akka ta'e gaaffii si haa gaafadhu macaafarraa. Maalla gaafatti sijjinaa soo fedhiin qabu. Si gaafadhu. Sijjinaa soo fedhiin qabu. Namaanan dubbatu siin gaafadha gaaffii. Siin deebisuu siin jedhu maal fidde? Maal ta'a nama wallaalaaf hin deebistu? Wallaala akka taate amantee? Naa deebisi akkaati jettuutti rakkoon qabu. Wallaala akka taate amantee? Ati naan jettee rakkoon qabu fudhadheera jecha kee. Wallaalaadha jechuudha. Baga naan jettee rakkoon qabu abshirsiif wallaala dhahee rakkoon qabu naa deebisee. Wallaala taana mana barumsaan sii banaa jechuudha. Ani wallaala ayyee gaafi tokko si gaafadha ijaan beekneef naa deebisee. Mana barumsaan sii banaa kottu na gaafadha. Ishi naa bani filiis asumatti naa deebisi. Bakka wallaalaa jinaa sa'u yeroo qaban. Gaaffii si gaafadhe wallaalaa miti beekaan hin deebisa bar gaaffii nama wallaalaaf. Bakka wallaalaa jinaa sa'u yeroo qabuuti ani yeroo xiqqoo waa fofooyyooftee barreeffama barattu. Tibbeessoo faana naasaa bakka ishii cufadhu taa'e baradhu ishii bakka rakkoon qabu ishii cufadhu. Barata amma barata irra maalan baradha wallaalaa irra maalan baradha. Ishii maayikii kee cufadhu bakka. Ajaja kee hin cufadhu barbaadu. Maayikii kee cufadhu gobos akkasii taa'e baradhu ayyee. Tibbeessoo bakka jirra ammaa isaan irraatti uffinu gaaffii biraa si gaafadha. Nagama sagalee. Jira nagama. Nagama. Na biratti illee nagama. An dursa garuu Faraan itti dubbachuu itti fufnaa. Atomees firii amma deemaa kanaan garaagarummaa walii kenna wajjin qabnu badhisaa jirra sitti fakkaatu? Nun maal goone reekan bal'isaa jiru isaani nun maal goone maan goone nuti koottaa gaafadhaa nu deebisaa jenne malee nu arrabsaa jenne kan nu arrabsaa jiru jara an arraban fedhu. Banagaraachii la waan tokko sitti himuu barbaada. Balaachoo jechuun maqaa kiristaanaati. No, it's okay. Isarra rakkina qabu. No, sitti himuu barbaade maaliif akkaati keenya irratti dubbataa taasanaaf inni dubbanni irra dubbataa ta'u waan ta'eef si himuu qaba. Balaachoo jechuun maqaa kiristaanni nu baase waan taateef kan itti kaanfatu qabu kiristaana malee ana muslima farhaa miti alhamdulillah sana keessaa beera. Warra keessa jirutti itti kaanfata maqaan isaa tokko jedha. Lammaffaa balaachoo jechuun maqaa kaanfii taanaa waraachi keessa jiru jijjiiruudha. Lammaffaa maqaa farhaan jedhu Muhammad jedhu Nabi Muhammadii miti qabaase. Muhammad ka jedhu ganaa Nabi Muhammad otoo Qur'aan irratti bu'inuu hin ture. Abdallaa jechuun sana durayyuu hin ture. Sinii galee lammaffaa garbicha jechuun dhingata si waliin itti fufa abdi jechuudha maqaa arabiffaatiin. Abdi jechuun immoo Yesuus Kiristoos abdi jedhameera. Abdi macaafa wangeeluma irraati. Garbicha osoo hin taane abdi jedhamee jira isinitti agarsiisa baasee hin jedhamne hojjetti maana dubbachuu danda'a. Kanaafuu abdi jechuun Abdul jechuun Yesuus Kiristoos abdul jedhameera waan ta'eef wanti kaafam tokko hin jiru. Ani maa rakkoo hin qabu jedhe malee waan tokko wanti isa lolees hin qabu. Garuu inni akka irrabaatti fayyadame hin fayyadamiini jedheen. Kanadhaa itti fufuu dandeenya nuun nageenyummaadhaan akka jalqabnetti namni wal gaafata walirraa barata. Sin gaafadhaan na gaafata. Dandeessi hin deebisan dandeeyyanniis. Wanti isa rabsuuf hin jiru wanti na rabsuuf hin jiru. Nama barsiisuuf dhumne yoo taate. Tole arrabni dullaa dabeessaatti jechuun beekaan. Saniif afaadhaan dubbadhu nagaadhaan waliin haasofne. Wanni tokko nu sodaachisu hin jiru. Quraanni deebii qaba. Macaafni deebii qaba erga jettaniiti nu deebistanii. Sagaleen kee asirratti isin dhagamaa amma hin kukkutuumi. Amma dhufeera ustaaz dubbachuu dandeessu. Ayya itti fufa ayyee tole itti fufa. Inni jawwaatu na jalaa ooyee ture dura itti fufa. Abshira kanaaf na fakkaata. Saniifuu amma inni dhufutti wanti inni isiniif barbaadu ijoolleen kamuu Abduloo isiniin jedhaniis alhamdulillah Abdul jechuun afaanuma Abdul jedhu kanaan Yesuus Kiristoos Abdul jedhamee waa'ima waan ta'eef baasnee itti agarsiisna waa takka hin jedhina. Lammaffaa balaachoo mititi yoo barbaade caaltuu caalaa waan fedhe yoo haa jedhan maqaa barbaadan baay'iluu yoo naanaa jedhani sini galee maqaa dirqamaan nurratti fe'anii waan ta'eef alhamdulillah baay'iluutti sinan gammadaa muslima waan ta'eef baay'iluun jibbu maqaa kiristaanaa ta'een jibbu maqaadha waan ta'eef balaachoo sin jibbu galataa sin jibbu akaakayyuu quxalee sin jibbu salbammaatii baddaa gujjum jarayyuu jibbuan maqaadha waan ta'eef ittiin boona abbootii kiyyatti maqaa abbootiin keenya fudhatanii dhufan ittiin qaanuuf nuti si galee soo kun maqaa utuu nama qaanesseeti maqaadhuma waajii jedhamtu nama qaanessa malee baay'iluu nama qaanessu sini galee kanaafuu waa'ee maqaatti hin deeminaa gara fuulduraatti kun wallaaluma dhashee galatoomaa itti fuufeeti. Yaa anillee wanti jechuu barbaade waa'ee maqaa irratti waa'ee garbicha jedhu irratti illee ani takkatti kompileet akkatti hin qaban garbicha illee gaafa jedhamu waan godhuu qabu barbaadu saniif fakkeenyaaf gaafa an waa si erge garbicha jechuun yoo maraa ati gadaana jechuu miti sammiishiinidha. Waan saniif dabarsanii uf kennuudha jechuudha. Sammiituuf gochuudha. Akkasi fudhadhanii kaasaa jechuudha. Personally understanding here. Kunneen ishuu guddaa miti ishuu guddaa jedhee ni yaaduun. Garuu yeroo hundumaa yoo wal bira seennu maalumaaf akkana wal goonaa maal inni objektiivii waan kanaa
Fakkeenya yoo kiristaanaas dhufe yoo achi dhufe bakka Kiyyuu waan kanaa. Jesi maal inni? An personally dhugaa rabbii si wajjin mari'achuu miti. Ustaata wal wajjin illee guyyaa sadii yeroo fudhannee mari'anneerra. Si wajjin illee mari'anneera. Koostii illee waliin mari'anneera. Garuu waan barbaadde ati dubbatte ansi kolfaatuma jedhisee waati ragaan kennitaa? Ragaa keessii kennaa? Achiin gara ati raaf obboleessa kiyya wanti biraa wanti an qabu hin jiru objektiivii asirraa qabu hin jiru. Akkuma amma fakkeenyaa fi Islaamaa fudhatte deebitaan mallee kiristaana taata jedhee amana an kiyyatti an beekiyyaa antu amantii kiyya. Akkas jechuun waan akkas amanee man dogongora qabu. Atiin taataaf hin taatu waan biraati. Sun kiyya namni kanaaf saabjektii gaafa fakkeenyaaf Ustaaz Faraan awwal wajjin gaafa dubbadhu awwal kiristaana ta'a jedheeti. Saabjektii isa wajjin mari'adhuuf. Yoo waa galeef dogongora wayii yuun dogongoreera achirraa deebi'eet waa sirraa jedhee kasa wajjin mari'adhu namni biraallee inni illee akkasuma. Fakkeenyaaf amma ijoollee dhufaa hojjetu guyyaa tokkochi ammaa musliima taataa guyyaa tokkochi akkas keessaa lillee akkasuma dhaa na barreessan. Maaf akkas ta'e na barreessan hin jedhu nani. Bakka waan ofii yaadan na barreessan waan ta'eef. So ani mariitti fuuna rakkina hin qabu. Maal garuu akkan akka wannoo wal eeggachuun kun akka adaammii fi kunoo maali gorxaa fi adaammii ollaa bule ka jedha wayi. Yoo qilleensi akkana naannessee itti buuse qargodhaa hin dhiiga yoo bara. Akkasuma wal eeggachuun atomeesferiin kun warrummaanii just fuuldura jirtan kunniin just anillee reef dhufee isin wanni gadhaati. Garuu maal qabuudha atomeesferiin kun jijjiirame. Mee asirratti waa dubbadhu Tibbeessoo. Dubbadhu. Mee ati takkaa awwal faana haasofteetta takkaa akka tolti wacanii beektu? Takkaan beektu. Yeroo baay'ee waliin dubbattaa yeroo baay'ee illee dubbanna. Wanti waca kana namatti fidu waan nama arrabsaniif nama nagaa akka kee qabu faana nagaadhuma haasawama. Nama arrabsanutti dhufe garuu deebitti deebis nama nuun dhaggeeffanne. Amma annaati dubbatu si dhaggeeffataa jira atis cufattee na dhaggeeffataa jirta. Gaaffii nan si gaafadhu naa deebistaa cufadhee si dhaggeeffadhaa yeroo an deebisu cufattee dhaggeeffatta nagaadhaan haasofna. Namni dhufee gaafa dhufe maraataan gaafa maraate wajjin hin maraatame yeroo baay'ee beekta maaliif jennaani dhufee gaafa inni ijoollee xiqqoo ari'ee jedhe ijoolleen nagaa dhaabbataatu jettee wal keessa fiigdisni galee kanaafu namuma dhufeetu mana diiga malee nu waan akkasiidhaa hin qabnu kanaafuuti ati itti fufi yookaan si gaafannaa yookiin immoo nu gaafatta gaaffii yoo qabaatte itti hafufnu kanaaf malee nuti namni nagaa dhufnaan nagaa faana nagaa somna biyyis mannis nutis nagaa gaafa maraataan dhufe immoo sirreessina jenneetu wajjiniin iyyuu nu dingata wajjiniin maraanne yeroo baay'ee beekta. Sanumaaf anatu ta'een galchuus taata wal maal akka ta'een beeku malee ani waajiidhaaf yeroo kenneera. Waggaa nama kenneefira akka dippiloomaa baratee dhufu amantaa kiristaanaa keessa baradhu kootu jedheenidha. Haa baratu gaafa baratee dhufe thank you gaafa baratee dhufe wajjin dubbadhaan. Jechuun amma inni as hin jiru waan ta'eef bakka inni hin jirretti. Sababa isaarratti wajjin waan ta'eef an kaase malee anis nama sadarkaan isaa sitti ka'u mitiin kaasu ture dhiifama. Wacalleen turre isin galtee jalqaba ijoollee seensise anilleen quban qabu. Seensisuun ammeenya qabaatee osoo hin taane wanni guddaani. Bismillah sagaleen kiyyan dhagamaami yaa jamaa. Bilbila ta'uu jira zamana kana. Wanni guddaan ammoo silaa namni suuta dheetiin gaafadheeraatiin tureen. Amalli isaa amalli beeytee amalaaf tulluun hin godaantu jedhan. Suutuma gaafatee kee gaafii tokkoffaa ce'ee kee gaafii lammaffaa irratti beektanii gaafii lammaffaa gaafatee kee bu'aa jedhee amalli isaa itti kaate jechuun kun. Dubarratti malee baay'ee awwal nagaan turtanarra gaafii keessa jal'isee dubarra waa dalagaa jidduu hordofaa ture. Akka gaarii turtan dhumarratti waan jijjiirre wallaale jidduun bahee itti deebi'an. Isa tuyyuu waca jalqabe si galtee lubbuu ka jedhu naa fidii maal ka jedhu fide ani kun hadisa fide isa foon kaa'eeti osoo wanta jedhu lubbuu fi foon ka jedhu kanaa rifeensallee ka fidi naan jechuu jedhan. Fakkeenyaaf Tibbeessoon jannata jira yoo siin jenne Tibbeessoo. Mee fooniif gogaan kee fooniif yeroo lubbuun kee dirqama jannata keessa jira jechuudha moo Tibbeessoon jannata jira jechuun maal jechuudha meeratti? An personalis jammar iddoo sanii waadatu galameefi jedhaan waadatu galameef waadaan isaa galame namichillee ka gaafate gaafa deebitee dhuftu na yaadadhuudha gaafiin namichi jedhallee. Siin jedhaa hadha. Macaafa siin gaafanne macaafa miti personal xiyyaaqisa. Okay. Macaafa siin gaafanne. Generaalidha. General xiyyaaqisa gaadhi. Tibbeessoon jannata keessa jira gaafa jenne foonsaa iddoo kam jira ruhiisaa moo foonsaatu galee jenna moo Tibbeessoon jannata galee rennee dhiifname jannata galee roo jedhee waaqayyotu si barreeffame jannata keessa jira jenna moo foonsaa iddoo kamiin jira akkamitti jira balballi jannataa banaadha moo nama akkas moo maal jetta? Inni rifeensallee qeensallee gaafachuu deemaa bargada. Rifeensa eessi jira qeensi jira funyaan eessi jira. Yaadu laatitti amanu. Yalla gaafii keessanitti buufaa Ustaaz Farhaan. Nama fakkeenyaa addaa deeman waayee. Nagaa.
Eshi. Tole. Yaa. Wannoon kiyyaa chaarjarii kiyya persentii 12 qabaa. Qo'ee iskiriinii wannoo isaa akkasitti agarsiisa. Rakkoon qabu noo? Nooni. Qo'ee. Hin barbaachisu. Hin qabu dabar. Rakkoon tokko hin jiru. Persentii 12. Rakkoon tokko hin jiru. Lama iyyuu Yaa qaba. qo'ee yaa jechuun for proofii deebi'ee jidduun akka namoonni jedhee akka hin jenneef laal. No, it's okay. No, namni kanatti yaadu hin jiru abshir. Namni kanatti yaadu hin jiru. Ani ilaalu iyyuu. Kunoo laal. Persentii 12 qaba iskiriinii. Abshir. Yaa. Kun intarneetiin aan qabu kuni. Ragaasa si gaafannu. Yaa itti fufi gara yaadaatti. Yaa itti fufi amma yaadaatti. Ragaasa si gaafannus akkasumatti fiti isaan makana nuuf fiti. Yaar. Ay, booda jedhaa ijoollee keessa kan arrabaa jalaa nama dukkisa. Rakkoon qabu. Yaa itti fufi aga mijateetti si onneedha. Ishee. Rakkoon qabu egaa waa'ee mamma jarri dubbatan xiqqoo akka dhufu godheen kaaffee biraatti darbaa. Mee Yesuus Kiristoos abdi jedhameera. Abdi jechuun arabiffaan gabricha jechuudha. Wangeela irrattis abdi jedhameera. Afaanuma kana utuu ittiin dabaleen hin hir'isiin abdi jedhamee jira. Arabiffaan moo Ingiliffaan moo maalidha? Afaan Giriikiidhaa yookiin Ibraayistiin abdi jedhamee jira. Ibraayistiin keessa jechi abdii jedhu jira. Ibraayistiin moo Giriikiin? Si garsiisu? Okay, right. An jecha garbicha jedhu irratti gaafiin qabu. By the way. No, abdi ka jedha. Fakkeenya Abdul waan nuun jedhaniif Abdul jechuun gabricha jechuudha. Gabricha waa Abdallaa minaamu waan jedhamu Abdul nuun jedhu waan ta'eef Yesuus Kiristoosis abdi jedhameera. Abdi jechuun gabricha jechuudha. Afaanuma kanaan abdi utuu ittiin dabaleen hir'isiin baasee si garsiisuun fudhatta. Maal dura garbicha ta'uu isaa yoo mormii qabaadhe? Naa afaan kanatti mormii qabdaa jechuudha. Abdul abdi ka jedhu irratti. Afaan kanatti mormii qabdaa? Si jammar Kiristoos garbicha jedhameera akka jedhu irratti iyyuu gaafiin qabu sin jedhaa baran. Jechuun afaan kana irratti qabda moo qabdu darbuuf yoo qabdu ta'e hin dabarraa. Arabiffa irratti waan barbaadde jette jecha. Afaan Giriikiitiin abdi jedhamee jira. Hiikkaan isaa garbicha jechuumi? Bakka garbicha isaa jedhameera isarra mormiin qabu maal ree? Galatoome hayyee bakka.